dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردبتوتا dhaamsa toltuu akkam jirra jirtu. Sagantaan irraantana dhaamsa toltuu dhaa maalii jechuu hin ooltan. Dhaamsa toltuu subscribe, like, share godhuu hin dagatina. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godha. Itti aansee irraantana sagantaan inni isinii qabadee dhiyaahadhee sagantaa haqa haadhaa fi abbaati. Haqni haadhaa fi abbaa hangam takka Rabbi bira jabaadha. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal nu jaanii nu dhaaman qada'u inshallah sagantaa teenya tanaa wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Qissaa takkaan isinii hima. Qissaa haalaan qalbii nama cabsitu takka. Gurbaa takka xiqqeenyarraa kan ka'ee haati isaa numatuuti. Hatta hanga inni fuudhutti illee numatuuti jechuudha. Amma kana booda gurbaan kun calma jee duraasa jechuudha. Hifuudhe hanga inni fuudhullee numatuuti jechuudha haati. Boodara guyyaa takka haati tumte dhooyte. Ni boohe jaartiin isaa saaliha waan taateef dheedhee maal taatee jettee gaafatte. Maal jenni beekta? Balballi diyyata jannataa takkanarraa cufamuu deemtii jeen. Maal akkana jette jennaan humni ummaatiyyaa hedduu takka narraa laaffatee jira. Saniif umriin ummaatiyyaa hedduu kuttee jirtu. Karaa hulaan jannataa takkanarraa cufamuu deemtii jedhee boqocha. Hangam takka dhiiroo nuti hoo haadhaa fi abbaa keenya isaan jala deemnee eenyaa waan isaan yoo isaan yaaman nuti kaan amma zamana kana keessattu maal jettee akkana ifirraan illee akkanatti hin laalina. Haadha abbaa keenyaa kabajnu. Obboleeyyan kiyyaa haqni haadhaa hedduu takka Rabbi biratti jabaadha jechuudha. Rabbiin haqa isaatti aansee haqa haadhaa fi abbaa dubbatee jira. Inshallah saniif obboleeyyan keenya haadhaa fi abbaa keenya haa kabajnu. Haadhaa fi abbaa keenya haa cinaa dhaabbannuun isiniin ja'a. Yeroo haadhaa fi abbaa keenya umrii isaanii kutan nutti haajaman waan ta'aniif cinaa haa dhaabbannu. Rabbiin akkana jee quraana keessa dubbatee nuuf himee jira. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Rabbi neega haqa isaa dubbatee booda haqa haadhaa fi abbaa dubbatee quraana isaa keessatti yeroo hedduu irra deddeebi'ee nuuf himee jira. Haadhaa fi abbaa keenya haa jabeeffannu. Ammaan tana fakkeenyaaf haadhaa fi abbaa keenya yoonii fi umriidhaan kutanii jiraatan kan ta'uu taate nutti haajaman jechuudha. Nuti akkuma isaan yeroo xiqqeenyaa ji'a 9 nu baadhatanii akkasumatti illee amata 2 nu luusisanii okan nu baadhatanii hanga nuti bakkee ilmoo namaatiin geenyu takka nu gahan nurra ta'abanii nurra laffa'anii jireenya isaanii guutuu ilmaa keenya kana ga'anii osoo niifi jireenya isaaniif hin yaadin jireenya keenyaaf nu yaadanii nu cinqamanii nu rakkatanii beela'anii dheebotanii ifi agabanii nu nyaachisan. Saniifoo waaqni haadha abbaa keenyaa nuti hoo akkamitti deebisuuf jira? Amma fakkeenyaaf irraddoo keenya gizeenii fi biidiyaalaa fa'aa deemnee yookiin bakka hin jirtu takka fakkaachuudhaaf jechuudha. Amma haadhaa fi abbaa keenya yoo baadiyyaarraa nu dhufan taate ni qaanfanna himatuu ni sodaanna jechuudha. Maaliif haadhaa fi abbaa keenya himatuu sodaanna? Haadhaa fi abbaa keenya ittiin boonuu qabna. Ittiin yaani itti gammaduu qabna jechuudha. Haadhaa fi abbaa keenya nu cinaa jiraatan. Akka umriin teessii dheerattu feeta. Akka inni jiruun ta'e barqaa harkattu feeta. Akka riskii harkattu feeta. Akka inni riskii ta'e keessa barqaan si jirtu feeta. Haadhaa fi abbaa kee kabaji. Yoonii fi haadhaa fi abbaa kee kan kabajju taate atillee Rabbiin bakka guddoo si kaaya jechuudha. Haadhaa fi abbaa kee yeroo umriin isaanii qottasitti haajaman. Ofilleen jedheen jee Rabbiin. Saniifuu hilleen jedheen jechoota gaggaarii ja'anii ni jedhe. Jechoota gaggaarii haa jennuuni. Obboleeyyan keenya haadhaa fi abbaa keenya haa gammachiisu. Hangam takkaa keenya haadha abbaa keenya gammachiisu jira. Sahaabaan tokko ergamaa Rabbiitti dhufee sallallahu alaihi wasallam akkana jedhanii gaafate. Yaa Rasuula Rabbi, namaan tolatti oolu keessaa addunyaa tana keessaa irra gaariin ani namatti tolo oolu fa'u jira. Nama sannaafi mijee nama akkamittiin tolo oolaa jedhanii gaafate. Ergamaa Rabbiitti dhufee gurbaan jechuudha. Ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam ummu kujeen
nama addunyaa tanarra jiru hunda jechuudha. Kaan saahiba toloo oola, kaan birasa toloo oola. Garuu namni ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam gurbaadhaaf deebise ummuk jee. Hayyee ergamaa Rabbii ammaa soo jee ummuk jee, ammaa soo jee ummuk jee. Taraaf rabbaarratti abuk jee. Haqni haadhaa hangana jabaadha jechuudha. Rabbiin Quraana isaa keessatti dubbatee jira marraa meeqa. Haqa isaa eega dubbatee booda haqa haadhaa fi abbaa dubbatee jira. Saniifuu haadhaa fi abbaa keenya tolchuu haa oolu jechuudha. Jannanni ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam fide jannanni miila haadhaan jazaane jee. Haadhaa fi abbaa keenya haa kunuunfannu. Haadhaa fi abbaa keenya cinaa haa dhaabbannu obboleeyyan keenya. Nuti haadhaa fi abbaa keenya haa kunuunsannu. Haadhaa fi abbaa keenya haa eeggannu. Haadhaa fi abbaa keenya waan isaan ja'an yoonii fi waan akka nu gaafatan yoo hin qabnellee jecha bareedaadhaan abshir ummii siitiin godhaa jettee ummaa kan ta'e gammachiisuuf jecha bareedaan rasuulli sadaqaa dhaqe. Saniifuu haadhaa fi abbaa keetiif jechi bareedaan sadaqaa waan ta'eef haadhaa fi abbaa keenyaa gammachiisnu. Ergaan dhaamsa toltuurraa haqa haadhaa fi abbaa jettu tana fakkaatti. Inshaallah hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Nagaa fi gammachuu keessaan nuuf turaa.